na dhoyte akkana dhiiga kiyya nayxe irraayin kafaladha sila namarra dhalaaf irraa dhorkeetutu dhiirallee irraa dhorkatu laa gadiin kaaya. وان كان هندو ولينا ولا مال بيتا عبد الناصر كعمته ميك ودينا عليكم ورحمه الله وبركاته داوتو تافير دفتو تخبجمتو تخينا كم نجا هي كبدني نجانو كبدني وقلنا جاجر راجرتو فيا خيسني سنيف دي بنيجرا تي سيناتو بونا ديچودا سيناتو اما درا انا مننجره دلافدي مننجرو يا ايده سومناتي اتي دلافدي انا مننجرو غميق اتي فدي kanaan ji'an haa ilmi namaa tokko odoo haati manaa jirtu gaa namni kun dhalaallee fida boonaan irraa dhaabbadhuun jeen ogumee qalleen itti hime ogumee itti deddeebee dhageenyilli amma aakhira boodaa kana ana amma dalagaan jira qulfii qaba Abdunaasir qulfii kannee fi mana dhaqe jeeni qulfii irraa fudhate isaa fi gamcoon takka wahii marraa ja'anii mana keessa jiranii anga intala dhalata ka dhuguma inaafanis waanuma jirtu ana hinjirre infidini waanin jeen duraanu sanifu ogun akkasi arkaniin butameetiin aaree dhehee jechu diya kana rabbee haasawu hin fadhu wallahi asir rabbee kan haasawu fadhu gaa isaati na keessa fidi haasawu kanas akkan haasawu na keessa fidi jechuudha isnillee gizee dhageeysan gaa maaliif waan kana dalaydee bilqiisanarra waan akkana maaliif dalaydee jechuun keessanii dhoolamu saniifin ol beef irraa dubbadde waanin dubbaddeef akkasittiin gaa aaree maali dhibbaan siimaa olaa boonaa jeetiin seenaatuu bira laaluu dandeessa waan inni ol bahee haasee achirrattiin qabee dhehee jechuu aaree oguun dhehee ati dhehee dhiinni dhufe muciyyoolleen ta hojii daleena ja'anii dhufanilleen fiigaa kuttee jechuu rifattee nagarree waan silaa walumaaniin itti idaa isaan lachuutu jechuudha. na duraa fiidee kutte isiin isa akkasittiin dhehee Abdunaasirilleen hin jiru akkasuma gaa oguu dhehee ka'ee kutte karaa mana isaa Abdunaasir irratti illee bilbilee Abdunaasir fuudhee wanni illee haakimallee geesse jechuudha. amma booda sii beekanaan jedhu gumaan namni tokko ni hinaafa waan jiraati waan haati manaa hin jirre nama duubaa fidanii dhalana hin fidini anaa jiruun jeen boonaa anaa jiru fidii mana kana malee ana hin jirre dhala hin fidiniin jenetti himeetiin jiru dhibbarraan itti hime na dhaga'uu dhabe aaree butamee dheessaniif illee chirra ol bahee wanni akkana na goote akkana jee haasa'ee dubbatuuf hin jiru chirra baheen haasawaa hin seene wallahi anaa fi Abdunaasir jechuun wallahi rakkoo ballo waa meeqa dabarsine waa meeqa walitti obsine akka haadhaa akka abbaa biyya namaa keessatti akka caalaa hedduu wallahi rakkoo fi balloo fi waa meeqa dabarsine biyya ambaa kana keessa wal amanfanneeti akka obboleeyyanii akka haadhaa akka abbaa akka hunda wal qabannee wajji jirra wallahi an dhuguma rabbiitti hin fadhoon waan akkana na duuba gizeen an jiru dhufee haa maratu viidiyoo gizeen an jiru dhufee haa maratu manatti ittiin dubbadhu namni kun ni dalayna waliin hojjanna dhufanii ahla wasahlan harka ballaa qabnaaf kaneen an gizeen an jiru dhufee viidiyoo maratu jechuudha. itti hime waan akka inaadana godhuutti inni deddeebi'ee qulfiillee irraa fudhate jechuudha. illaa hanga dhalaa mana keessatti naan eegu jechuudha. wahin dalagadha jee hayya Abdunaasir balleessitaaniin qabee gaa akkasitti dhehee jechuudha. Abdunaasir si balleessaa si dhalaa mana kana fidaa jechuun hin dhehee jechuun hin hinaafee jechuudha. Jiru hootu maraddanna nu gudibba didee sanumaafuu narra laali naatuub gaa amma dura itti himeetiin iide viidiyoolee takka anaa mana hin jirre isaa fi Abdunaasirii fi dhalaalee tokko fidee maranii jechuudha. Gizeen an jiru numan dhufu numan maru gizeen an hin jirre dhalaa fide gizeen saniin gaa'u hedduun itti hime seenaatu natti hin fidin dhalaa gizeen an jiru fidii mana hin fidini an jaarsa qiyyanarraa hin balleessinii waan deemaa jiru arra Yaman kana keessatti quba qabda waan deemaa jiru waan adda deemaa jira biyya Yaman kana keessatti saniifuu naaf jaarsa qiyya wallahi wal qabannee wal jabeeffannee bikka haadhaa bikka abbaa bikka hunda biyya namaa keessa walii buunee wajji jiraachuu jirraa jechuu wal dhageenye walii galan alaa galanii baalansanii hedduu walii gallee wallahi nuti wajji jirraa jechuudha. sanin jeen dhalas natti hin fidin gizeen an jiru seenaatu gizeen an jiru nafidi wajji dalayna isi wajjin hin dalaga harka ballaan isinii qabaan jeen ogumee qaanatti natti hin fidin jeeni shaahidallee niin qabaa jechuu hedduun qabaa jechuu shaahidallee niin qaba
Saniifuu nin dadhabe gizumaan ani hin jirre inni fidaa jechuudha. Amma nasiiba eega hedduu fide iidallee fide viidiyoollee laaluu dandeessan seenaatuu birrattillee dagaashoorrattillee laaluu dandeessanii anaa mana hin jirre dalaganii jechuudha fadhaan. Anna mana booda dhufee dhalaa fidee mana kiyya keessatti shariyaallee hin jennu haati manaa jiraatte dhalaa sanuu fidanii jechuudha haati manaa mana jiraatte. Yoo haati manaa mana hin jiraanne kamiin namni dhalaa sanillee fide jechuudha fidu. Dhiira biran dhalaan dhufteen dhuftu. Odoo haati manaa jirtu jechuudha. Narraa dhiisi seenaatu hoggumee qaan narraa dhiisi jeetti himadde. Na dhaga'uu dide. Aakhira ulfii kannee fi abdunaa isaan ulfii walii kannanii jiranii ni qubaa'uun qabu. Akkasittiin dalagaa irratti dhufe kun isaa mana jiru isaa fi dhalaa mana jiru jechuudha. Abdunaa sireen jiru gizee saniif. Hogguun dhufe gaabutame. Eenyuun butame gumee qaan dubbadde na dhiisi narraa dhiisi jee seenaatu narraa dhiisi. Hoggumee qaan itti dubbadde dubbii kiyyachuma kaaye akkasittiin itti dhufe dalagaa irraaye hadiiduma tokkoon fuudhee aaraan himatuma keessaan itti gallakkise anis giseen mataa keessa dhahe miciyyoon jirtullee fiidee sirrabbee sooshaal miidiyaa kanarratti waan akkana haasa'u siin fadhu asirreef baasee waan hin jirre waan teefi waan hin taaneef hunda fiddee asirra baasuu hin fadhaan dhuguma rabbii anammallee wanni viidiyoo namarsiise inni har'a achirra bahee bilqiisa akkana na godhee jechuu sanfirraa hambisuufin har'a anillee sooshaal miidiyaa kanarra bahee ifirraa dubbachuu jira jechuudha isaatu na ol baase an akkaan ol ba'uun feene namni tokko dhuga walloluunis waan jira laakiin asirra wal baasan akka addunyaan guutuun nama agartu hin fadhu dhuguma rabbiitti. Saniifuu kana hunda eenyuun na godhe isaan na godhe waan viidiyoo achirratti seenaatuu bira ni agartan isinuu seenaatuu bira laalaadha achirra ni agartan waan inni haasee ansaniitu ol baasee arraan tana na dubbise malee sila asirra bee waan akkana hin dubbadhu saba sanittiin anillee dhahee jechuudha asirra bee haasa'uun kiyya isaan na godhe jechuudha lamarra sadiirra anillee himadhee harki kiyya sun silaan dhufu tun hundi hin dhuftu dhahiinsi kun hin dhufu. Dhahe kute mana saallee dhaqe Abdunaasir yaammate haakimallee geesse wallaane dhuga harki wanni dhufe tokko haakimuma haakima geessanii wallaane jechuudha deebi'ee achirra na baasuun bilqiisaa akkana na godhe akkana na dhooyte akkana dhiiga kiyya na hixe irraa hin kafaladha sila namaarra dhalaafirraa dhoorkeetu dhiirafirraa dhoorkame. Silaarra nama dhalaafirraa dhoorkeetutu dhiiralleefirraa dhoorka silaa gadiin kaaya. Waan kan hunda wanni na godhe maal beektaa Abdunaasir kaamata meeqa wajjin nyaanneetutu na dura mul'ate. Mee dhiiraa fi wanni ana oggu dhibbaan itti madarra odoo manguddoo san fidanii wal jidduu nu dubbatanii naaf isa jechuudha. Har'a badii qabu isumarra deebiti badiin himadhee hoggumee narraa dhiisi jeetti dubbadhee jechuudha. Sanbooda harki dhufe haakimallee geessan anaan maarree dhawan irraa maarreen tahiin kana na goote jechirra na baasuun kun waan hin jirre heera malee wanni kana wal baaddilu jechuudha wanni irra wal baasuun sooshaal miidiyaa irra wal baasuun waan bu'ee takka nama qaanyii fi ol baase jechuudha qaanyii silaa namni dhooyfatu qofa fi ajooytu eenyu abbaan walitti qabataa qofa fi ajooytu. Arra nuti qofateen ajooytu walitti qabannee waliin dhoysine eenyutu waliin nu qaba qofateen sanumaafuu isaan narraa fide arrachirra bahee haasee akkana jee kana na goote an hoggo dhibbaan ragaallee niin qaba ragaa odoo fidi jaani irra ragaa san asiin dhaabamma daawwattoonni kiyya amma fidiin mee nama san akkanatti baasii jettan asiin itti baasa nama isin beeytan jechuudha nama isin beeytan. Ka isin hin beeyne miti saniin fidaa jechuudha ka dhugaa fi wanti waa meeqa laakiin anarra inni hangas na ol baasu ani arra waa meeqaan isa dhoysee jira waa meeqa laakiin isan baaddiidhaan akka inni achirra na ol baasetti ani isan baasu ani isaan asturaarra inni yoo astura narraa fuudhe jechuudha achirra na baasee bilqiisaa akkana na godhe dhiiga narraa naqee akkana na goote nama tokko hogguu itti dubbattee hoggumee waan kan narraa dhiisi jettee dadhabde kam godhe niin butamee anilleen aaraan na godhe niin aare ayyakkumaan isinii himetti naaf ijaarsa kiyya dhuguma rabbii sanitti nuti wal qabannee waa hundaafuu rakkoo hundi walii obsinee balloo fi rakkoo hundi walii obsinee biyya tana keessa waliin jira namni biyya namaa jiru amata meeqa ilmaan waliin qabna naaf inni kun nama ilmaan hin qabne miti ilmaan dallee qabna
ilmaan gaafa lola asii lolli ka'e kana galchine warra ilmaan dhabee miti ilmaan ni qabna ilmaan keenya maasha Allah saniifu har'a nama kana waliin jiru jechuu rakkoo biyya namaa tana keessa wanti tana ni agartani takaisaafuu tawarra yamantuun tabiraati social media waa hunda ol baha olmo darba raaddi harree jala oltu dhuufuu bartii jaan ani isaas hin fadhu kanaa jala deemu walii seenaatuuf jala deemu hin fadhuwan amma boodallee mana kiyyan dhufin bikka jirutti nagaatti haa ta'u nu hundinuu bikkuma jirru nagaa nutti haa ta'u jechuudha sanumaafu maaltu fidere kana hunda wanni fidanii jira hin jiru namu nagaa nutti haa ta'u tawarra yaman tanaanis nun dhayin jaarsa fi warra wanni ate tan fakkaanne jala deema taani jala deema an jaarsa kiyyaas adda ba'uus hin fadhu dhuguma rabbiitti abbaa ilmaan kiyyaati niin fadha feenaan wajji jiraanne namninis akka waan irraa barsiisuus hin fadhu ni beektan akka warra yaman kana unoo beerri kaan akkana ni agartan isinuu waan isin himuu miti waan social media irra deemu jiru kun hundinuu sanumaafu an bikka jirru nagaa nutti haa ta'u kaanillee bikka jirutti nagaatti haa ta'u ka dhufeen dalagatiin isin jedhani dalayna fiidiyoo kanagaan dalagachuu fadhu gizeen an jiru dhufanii dalagachuudha gizeen an jiru gizeen an hin jirre dhalaa fidanii jaarsa narraa belleessuu jaarsa dhalaa bira fiduu jechuun belleessuudha an akkasittiin beeka innillee bilbilee mana jirtaa bilqiisaa mana jirtaa dhuftee dalaganna kabajaadha akkaanatti beeku kabajaan bilbilanii dhalaanis bilbiltee mana jirtaa dhufanii dalagachuun heera hin dhufinaan jen laakiin narraa dhiisii hoggumeeqa narraa dhiisiin jeen nama kana itti himeetiin jira narraa dhiisii itti himeetiin jira kanaafuu saniifuu daawwattootaa fi hordoftoota keenya akkanaati inshaallah hunoo boona sababni itti seenatu bille gawanni kanatti itti wallolle kana hundaa'u sababa kanaa jechuudha narraa dhiisii gizeen an jiru kootu dalagadhu dhalaa na boodaa fiddu dhiisii jaarsa narraan belleessinii amma guyyaan dheessan isii jaarsa kiyya belleessu jira jeetiin dhe silaamciyyoollee waliin itti daamciyyoonni fiideewu kara kana kutteen dhabean jinni fuudhe shayxanaa fuudhe kara kana isiniin dhabeessumaa jechuu innis kadhiiga facaafatu kanaabbe kunoo haakima gizee geessi booda akkasi geessee dhufee jechuu naalloleen nakkee saayibboota kiyyaarrallee burullee dhufee dalagataa naan jeen haddadee jechuu Abdunaasirilleen sababa isaati kuma agartanitti bultiin teenyalleen jechuu bultiin teenya bareedduun tun akkasiin laaqamuu deemtii jechuu daawwattootaaf hordoftoota keenya isinilleen dubbii tana harkaadhaan isiniin ja'a sababa sanin nakkee keensa kana boodallee waan biraa jira jechuu amma fiidiyoo kanallee ammaruu kiyya innilleen agarree Abdunaasirii jechuudha amma qobattiin maree namuu na biran jiru wala Abdunaasirillee na biran jiru sanumaafuu qobattiin maree jechuu fiidiyoo isaa arkeetiin asirra bahuun kiyyalleen sababa sanii jechuu social media irra na baasee innin achirrattiin anilleen ol bee firraa dubbachuudhaaf asirratti ol bee jechuudha arra booda nama mana kana dhufu siin hin geenye naan jee siisin dakalle haa dhufatanii maratanii abbaan fedhe haa dhufu walaa dhalaa walaa dhiira abbaan fedhe haa dhufu jeenna haddadee jechuu Abdunaasir saniifuu itti dubbattee arra booda sii beekaa naan jee namni social media irra si baafnaan gaa alama guutuu si arka badii akkanaa dalaydee bilqiisaan jechuudhaaf maqaana xureessuuf waan akkanaatiif hin dalage waan hin dalageefillee waan inni hoggumee qatti himadheefin dhahee jechuudha insisanillee dhufanii naadaguu dhibbaan itti himadhe hedduun itti himadhe lamarra hedduu meeqa hin fitiin dhalaa jechuudha saniifuu kana daawwattootaaf hordoftoota keenya inshaallah waan jiraagaa inshaallah unoo isinillee ni agartanii waan biraa wanti ijoo achirratti kun olaal yoon ani wanti jee seenaatuuf seenaa laala wahee inni haasa'u waan inni haasa'u jechuudha namni mana namaa qulfii namaa banatee hin seen warra abbaan manaan jirre haati manaan jirrellee sababni guyyaan san walaa Abdunaasirilleen hin jiru walaa anilleen hin jiru mana keessa tattaa'u jiran jechuu
Heera malee mana namaa dhalaa fidanii taa'uun ni jirti. Waan jiraati. Daawwattootaa fi hordoftoota kiyya hooniin badi jiraadhes badi jirtanii badi jirtaa bilqiisa. Yoon badi jiraadhe dhaabbaddu badii tanarraa ja'atii daawwattoota kiyya na gorfadha. Yoo isin nan gorfanne eenyuun na gorfata lammii fi nama gorfata lammii fi maraataa fi hidhata. Na hidhachuu dandeessan. Na hidhadha. Kanaas laala komentii jalan naa barreessa. Sanumaaf daawwattootaa fi hordoftoota kiyya naa galatooma naa jiraadha. Horaa bulaan isiniin jaa. Sanumaaf komentii narraanfatiin achi jalan naa barreessa. Yoon badii ta'es waan kanarraa dhaabbadhaa naan jaa. Karaarra na kaaya. Yoon karaarra hin jiraanne karaarra na kaaya. Yoo karaarra jiraadhes gaa'e. Asuma jalan naa katabaa komentii daawwattootaa fi hordoftoota kiyya isiniin jaaladha. Takkanaati. Assalaamu alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatu.